Ashama harka fuunee jira jirtu ilmaan Oromoo marti keessanii kan yaa kan kaabaa ummanni Oromoo kan taatan marti keessanuu baga jiraattanii baga rabbi isaatii kanaan sin geessiniin jedha. Maalirra jirtu maalirra geessan jirtu akkasiniin jedha nagaa keessanii jira jirtu baga jiraattanii nageenyi kiyya bakka jirtanitti sinaa ga'uu siniin jedha. Wanna dubbachiiseetu jira maal seetanii keessuma baatanii akkamittiin yuunivarsiitiin Hamboo maqaa Hacaaluutiin ijaaramaa jettanii waa hedduu haasa'aa jirtu. Siniin geenye amma lafa garaa keessanii hin geenye mee maal labdan amma sin geera bakka dhaabbadhaa sin geera. Hacaaluun jechuun Hacaaluun nama rakkataa beela baasu nama rakkataa dheebuu baasu nama dhukkubsataa bira dhaabbatu. Nama dadhabaa bira dhaabbatu Hacaaluun jechuudha. Hacaaluun dhalataa Hamboo ta'ee owwaalcha meetira tokko dhabe. Lafa owwaalchaa lafatti owwaalamu jechuudha yookaan lafatti qabaramu meetira tokko dhabe. Maaliif har'a warri aangoo qabatanii jiran jechuudha warri xaragduun caammaa mootummaa jala deemtu suni afaan bantee hin qaanfattu silaayu silaa ishee jechuudha malee isa taatu isa jechuun hin ta'u. Maatii Hacaaluuf jajjabina haa kennu yeroo jedhu xiqquma sheemii san qabu akkubaara funaansa dhufee malee inni gadda maatii Hacaaluu hirmaachuu hin haqne kan akka obbo Shimallis Abdiisaa jedhan sana jechuudha. Gadi galoo namaa jechuudha. Kanaafuu jechuudha har'a kaatanii siidaansaa akkamitti siidaasaa fuutanii siidaasaa fardaan ijaarame fuutanii affantanii keessanii. Waan karoorfattanii eegga galmaan hin geenye kan sinii hafe eegga jiraate booduma xumuradhaa siidaa ijaartanii boodammoo fuutanii ummata Oromoo gidirsitanii gibira jettanii irraa funaantanii rakkataarraa birrii guurtanii isa kaaniif birrii gimmaashatti kakkaffaltanii daddarbattanii isa kana eegdota keessaniif kifiltii irra oolshattan tokko kan lammaffaan immoo siidaa Hacaaluu ijaarree baafna jettanii maqaa maatii Hacaaluutiin jechuudha. Hacaaluun bakka dhugaa jira. Kamis ta'e sanas ta'e maqaa namaatiin maallaqa guurtanii uummata Oromoo dararaa meeqa keessa geessitanii irraan gaggeessitanii dararaa meeqa irraan geessanii maallaqa ilmaan Oromoo irraa guurtanii jechuudha. Maqaa maatii Hacaaluutiin birrii meeqa guurrattanii sinis ni beektu akka dhagaa jirtan kana jechuudha. Dhugaa rabbii tokkicha jechuudha. Hacaaluun hin duune Hacaaluun uummata Oromoof seenaa hedduu dabarsee du'e. Keessumaa immoo warri bilxiginnaa jechuudha. Har'a maqaa keessan sin dhaye beektanii. Maqaa keessan har'a sin dhaye. Maal addattu sin hin geenye? Hacaaluun akkamittiin siidaansaa maqaan Hacaaluutiin yuunivarsiitii irratti ijaaramaa jettaniitu waa hedduu kaasaa jirtu. Amma lafa garaa keessanii geessanii. Hacaaluu subii manaa baaftanii ganama obboroo manaa baastanii itti taphattanii waan gootanii silaa goota silaayyuu ifa baaniin ajjeesanii goota jechuudha oskaatiin ajjeesu malee Hacaaluu yoo du'e gootummaa isaaf du'e maaliif too gootummaa qabaattanii warri Hacaaluu ajjeeftan ifa baaftanii ajjeeftu. Kanaafuu garuu immoo jechuudha irra caalatti kennamatti dhaga'amu irra caalaatti haadha warraasaa fi abbayyee Hacaaluutu seenaa hedduu namatti ta'ee jira. Maali wattan haadha warraa Hacaaluu hedduu tokko weerartan hedduu tokko dararaa meeqa keessa gashitan dararaa meeqa keessa gashitan warra haadha garaa mootummaa maaltu jira miti silaayyuu mootummaan jiraate silaayyuu gumaan namaan kaffalama yookaan hin ajjeese nafsee ba'a. Keessumaa akkuma abbayyeen Hacaaluu jedhanii warra mana hidhaatti guurtanii sobdanii jechuudha daabboo nyaachisaa jirtu achi keessa daabboo qallabaa jirtu daabboo achitti qixxaatti guurtanii qallabdanii waggaa 2-3 hiitanii yookaan bilisa baaftanii gallakkistu. Haga ammaatti namni Hacaaluu ajjeese kana jedhee addan baane. Kana ibbaatti mootummaan harka keessaa qabaachuusaa kana baradhaa yaa ilmaan Oromoo. Ingowwamiinaa siniin jedhaa amsan qabu kana. Kanaafuu jechuudha baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Hacaaluu jechuun
Haacaaluun namni tokko yoo waraaname yookaan yoo cuubeen keessa ba'ee dirqama koo uffanni irratti tarsaa'a yookaan uffanni irratti ciccita. Haacaaluu bakka hin taanetti dararaa meeqa keessa gashitan dararaa meeqa keessa galchanii itti ba'anii Haacaaluu nama rakkatee rakkoo keessaa baasu nama beela keessaa baasu nama dhukkubsataa bira dhaabbatu nama amantaan nama hin qoonne Haacaaluu fuutanii dararaa meeqa keessa galchitanii yaa ilmaan nafxanyaa har'ammoo waa'ee akkamittiin yuunivarsiitiin Haamboo maqaa Haacaaluutiin ijaarame ta'e sabbaa keessanii dhaqxu amma Oromoo jala gugguuftanii jiraattu ilmaan diqaalaa jechuudha waan akkasiiti. Haacaaluu jechuun Haacaaluu fuutanii bakka hin taanetti yaada hin taane irratti gaggeessitanii akka hin taane itti taphattanii namni tokko yoo waraaname shugguxiin tokko yoo dha'e dirqama koo uffata sana irratti milikkita agarsiisa. Haacaaluu kee uffata irraa yaaftanii kaatanii ajjeeftanii kaatanii uffatatti deebistanii goonni numa du'as goonni numa dhalatas kana baradha yaa nafxanyaa namsi jalaa gadi jedhu hin jiru kana baradhu yaa ilmaan nafxanyaa har'a waa'ee siidaasa singubin waa'ee siidaasa waan singubuun qabu ganaa gubattu mallee ilmaanaa dharawu akkas dabalatamoo jechuudha. Shamarran keessumaa liibii gubbaa baate biltiginnaa deeggartaa dhugaa jirtu dubbadhu biltiginnaa dhiisi jinnii feete deeggarii haqa jirtu dubbadhu dhugaan sin jira asirratti. Jawaar ajjeesuu waraqaa eenyummaa of harkaa qabda akka jawaar ajjeese jawaar ajjeese jettanii keessumaa immoo jechuudha sagalee dhaltuu tokko dhaggeeffadhe yaa akee anu dhaltuu dhayyuu malee. Hani dhamee mana hidhaa jiraa jettanii maafi raagaatti murteessaniire raagaa malee nama tokko guutanii mana hidhaatti darartu ragaa sobaatiin jechuudha. Namni immoo ragaa sobaatiin namni namatti murteessuun jiru. Yoo feetan nama ajjeeftanii nama guurtanii nafarra mootummaan gabromsataa ammaa kun jechuudha. Yookaan haadha Oromoo gudeechisiisa yookaan haadha Oromoo ajjeesa yookaan ilmaan Oromoo ajjeesa. Amma waan godhu dhabee dalagaa hunda xumuree maallaqa qayyarsiisutti gattaa'e birrii qayyarsiisutti gattaa'e jee jennaan immoo yaaboo waa'ee mooticha kanaa waa'ee mootummicha kanaa kan dubbatan iyyuu miti rabbi nurraa haa kaasubbo hacee keenyarree nurraa fudhate hacee koo biyyeen sittaa salphattu rabbi jannata rabbi si haa galchu hacee koo faantuun keellee gubatte seenaa hedduu si wajjiin dabarsite yaa Haacaaluu ilma hundeessaa asoo kan du'ee galeen Haacaaluutu gala makiinaa birruu konkolaachisee atoo kan du'ee galee Taaddasaa Birruutu gala atoo kan du'ee galee Taaddasaa Birruutu gala. Haacaaluu koo namni boo'ellee si galchuu hin dandeenye Haacaaluu koo faantuu keef rabbi obsa haa kennu abbayyee keef rabbi obsa haa kennu daa'ima keef rabbi obsa haa kennu ati daa'ima kee duubatti ilaaluu dhiiste ummata Oromoof nafsee kee wareegde yaa hacee koo silaa dhageenyee gumaa keessiin baasnu yaa hacee koo sabni Oromoon bal'aa jira sabni Oromoo haga ammaatti gubataa jira waa'ee kee gubataa jira yaa hacee koo rabbi jannata furdoo rabbi si haa galchu rabbi si haa boqachiisu rabbi faantuu keellee obsa haa kennu rabbi daa'ima keellee obsa haa kennu rabbi abbayyee keellee obboloota kee mara hundaayu rabbi obsa haa kennu asoo kan du'ee galee Taaddasaa Birruu galaani. Kanaafuu namni du'e tokko gonkumaa galuu hin jiru. Hacee koo dararaa meeqaatiin si ajjeesanii hacee koo daboo sitti yaate si nyaattee kaagantuun hacee koo Haacaaluu koo ilma hundeessaa hacee koo Haacaaluu ilma hundeessaa goota sanyii sibilaa namni akka kee gonkumaa yoo ta'u dhalate namni akka kee kan ga'u hin jiru. Yaa Haacaaluu gumaan kee baddeen naftu inuma baatiin turte malee. Sini haa galu yaa ilmaan Oromoo maatiin Haacaaluu nama ajjeese ni beeku. Maaliifi sababa biyyi mootummaan hin jirreef dubbachuuma sodaatanii cunqufamaa jiru. Maatiin haati warraa Haacaaluu jechuudha. Haati warraa Haacaaluu ni beekti nama ishee galaafate. Maali yoo jettan isheen amma keessa isheetti haga ammaatti kan cunqufamtee kan madaan taaneen saaxilamtee kan mar'immaan ishee gubataa jiru warri Haacaaluufaa kan gubataa jiran abbayyeen Haacaaluufaa kan gubatani namtichuma sana yoo ifa baafne mootummaan maaltu jira dhugaa keenya baasa jedhanii dhugaa isaanii dhabanii gubataa jiru mar'immaan isaaniitti asoo dhugaa sana soo ifa baafatanii
haga tokko furmaatanii argatu. Namatti himatan dhabanii Hacaaluun abbaa sabaa abbaa kiisii baasee rakkataa gargaaru hiyyeessa tajaajilu Hacaaluu koo silaa akki owwaalchi kee akkana miti. Hacaaluu koo tosi kabajanii jechuudha. Gaafa owwaalcha kee hiriyoota kee jechuudha. Weellistoota meeqa akkas hin kabajne sirraa dhariyani. Yaa Hacee koo nagaan boqadhu. Hacaaluu faantuu keef obsa siifaa kennu jedhi Hacaaluu. Yaa Hacaaluu ilma hundeessaa. Rabbi jannata furdoo rabbi si haa galchu. Gumaan kee hin turti hin bulti numa baati. Akkasiniin jira viidiyoo biraatti walitti deebinaa. Waan gara nama nyaatudha, waan gara nama gubuudha, waan seenaa Hacaaluun dubbatamee dhumatu miti. Har'a kaatee nafxanyaan xiqquma qaanfattu akkamitti yuunivarsiitii irratti maqaa isaatiin ijaarama jettee odeessitee afaan bante. Eessa abbaa keessanii jalaqxu. Ammaan booda Oromoo jala gugguuftanii bultu eessa gxu. Mootummaa garbootataa sana immoo Rabbi jedhe. Rabbi waan hin dadhabne hin jiru. In turan bula malee jechuudha. Numa baati. Mootummaa numa baati gumaan Hacaaluu numa baati isiniin jedha. Kanaafuu viidiyoo kiyyallee yoo isinitti tole share like. Yoo isinitti tolu baate immoo rakkoon qabu akka isiniin jedha. Galatoomaa isiniin jedha. Isiniin jaaladha ilmaan Oromoo marti keessanuu akka isiniin jedha.